Seenaa baay'ee nama ajaa'ibuu fi nama gaddisiisuudha. Nama argaa jirtan kana gidiraa isarra ga'e yaadunuu baay'ee ulfaata. Mee isinuu yaadaa abbaa seeraa tokko fuulduratti murteen du'aa isinirratti murtaa'uudhaaf jedhamtanii osoo abbaa seeraa fuuldura dhaabattanii sababni murtee isinirratti murtaa'e immoo waan gooftaatti amantanii fi wangeela waan amantaniif dhimma eenyummaa keessaniinis osoo ta'ee deebii akkamii kennitu? Ammas ani kana Yesuus Kiristoos jettu moo yookaan immoo lakkii isa hin beeku jettu? Maarree namni kunis seenaa akkasii namoota qunnaman keessaa isa tokkodha. Warra duraan jiran keessaa jennee kan kaasnu yookaan immoo akkuma ergamaa Phaawulos warri kunis macaafa qulqulluu keessatti waa'ee Yesuus Kiristoosiif jedhaniif gatii akka kaffalan nama akkasii fakkaata. Haa ta'u malee seenaan isaas kan kanarra darbe kan baay'ee nama ajaa'ibuu fi kan nama dinqu dhumni isaa immoo kan nama gammachiisuu fi gammachuudhaan kan nama boosisu seenaa akkasii of keessaa qaba. Viidiyoo kana dhaggeeffachaa namoota biraatiifis akka qooddan jaalalaan isin gaafanna. Yesuus Kiristoos arras Waaqa jaalalaati. Kallattumaan gara seenichaa galla. Hordofaa kanan dhaladhee magaalaa Los Angeles keessatti. Haa ta'u malee maatiin koo Euroop irraa turan. Abbaan koo Switzerland irraa yoo ta'u haati koo immoo Sweden irraa turte. Garuu immoo sababa garaa garaatiin gara Los Angeles dhufuudhaan lamaan isaanii wal baran. Maatiin koo maatii baay'ee gaarii jedhaman keessaa isaan tokkodha. Mana keenya keessattis obboleettii koo hangafaatii fi obboleettii koo quxisuu gidduutti lamaan isaanii gidduutti guddadheera. Yeroo daa'imummaa kootiitti egaa jaalala Yesuus Kiristoosii kanan bare. Waldaa kiristaanaa keessattis waanan guddadheef jireenya koo hafuuraatiin kanan cimin ture. Garuu immoo walitti dhufeenyiin ani Waaqayyo waliin qabu sun laphee koo keessa otoo hin taane sammuu koo keessa kan taa'e ture. Isa immoo akkamittiin jijjiiruu akkan danda'u yeroo sanatti hin beeku ture. Maal gochuun qabaa? Maal immoo gochuun narra hin jiru kan jedhu raawwadhee nan beeka. Garuu immoo Waaqayyo waliin walitti dhufeenya dhugaa akkamitti taasisuu akkan danda'u wanti hin beeku tokko hin turre. Wanti gochaa jirus sirriidha jedhee yaadaa waanan tureef jijjiiruudhaaf yaalii akkamiitu hin taasisu. Wanta kana hunduma booddee garuu yeroon umriin koo waggaa 16 guututti jireenyi koo guutummaan guutuutti jijjiirama. Kan ta'es akkanadha. Tajaajilaan dargaggoo ta'e kun gara waldaa kiristaanaa keenyatti sagantaa dargaggootaa irratti lallabuudhaaf dhufe. Akkas jechuudhaan jechaan kan salphaa fakkaatu garuu immoo jireenya namaa guutuu jijjiiruu kan danda'u dubbate. Hunduma keenyaafis ergaa kana dubbate. Wanti Waaqayyoof gootan hundumtuu walitti dhufeenya isin Waaqayyoo waliin qabdan ibsaa jedhe. Wanti kunis sammuu koo keessatti gaafii uume. Waaqayyoo wajjin tokkummaa yookaan walitti dhufeenya gochuun maal jechuudha? Waaqayyoo waliinis akkamitti wal arguun danda'ama jedheen of gaafadhe. Namni kunis caalchisee jecha kana irra deddeebisee itti fayyadamuu eegale. Wanti kunis caalatti sammuu koo keessatti gaafii ta'aa deeme. Anis sagantichaan booda gara iddoo bishaan bukkeetti argamu iddoo cal jedhee deemuudhaan wanta kana irra deddeebisee xiinxaluun eegale. Waaqayyo waliin akkamittiin tokkummaan taasifamuu danda'ama? Waaqayyoon hoo akkamittiin beekuun danda'ama jedheen of gaafachuun eegale. Wanta kanas irra deddeebi'ee yaaduudhaan bishaan na cinaa jiru sana keessatti dhagaa darbachaa irra deddeebisee xiinxaluun eegale. Kana booddees wanti baay'ee nama ajaa'ibu uuman. Bukkee koottis daan si waliin dhagaa kana darbachuu nan danda'a sagaleen jedhu dhufe. Garuu immoo wanti kun hundi kan raawwatu sammuu koo keessatti otuu nan hin yaadin ture. Kanas otoon yaadaa jiru wanti tokko naaf Waaqayyo waliin tokkummaa uumuu yookaan Waaqayyo waliin walitti dhiyaachuu jechuun Waaqayyo waliin hiriyaa ta'uu jechuudha. Itti aansuudhaanis gaafii biraan of gaafadhe. Namni Waaqayyo isa guddaa ta'e waliin akkamittiin hiriyummaa uumuu danda'a jedheen of gaafadhe. Ani hoo akkamittiin Waaqayyo hiriyaa koo godhachuu danda'a jedheen of gaafadhe. Kunis anaaf waan ulfaataa natti ta'e. Sababni isaatis Waaqayyo anaaf guddaadha. Waaqayyo inni guddaa ta'es ana waliin hiriyummaa uumuu maaliidhaaf barbaada? Gaafiiwwan kun osoo sammuu koo keessa deddeebi'aa jiranii yeroo lammaffaadhaaf
irra deebi'uudhaan gaafiin dura ture sun gara sammuu kootii dhufe. Daan, si waliin dhagaa kana darbachuu nan danda'a naan jedhe. Anis naheen eessaa sagaleen kun dhufaa jira jedhee naanna'een naannoo koo ilaaluu eegale. Anis sagalee kana tuffachuudhaan yookaan irra darbuudhaan dhagaa koo darbuu itti fufe. Akkamittan Waaqayyoon iddoo gabaatti akkasumas immoo yookaan uffata miicuudhaan hojii garaagaraa keessatti Waaqayyoon hiriyaa koo gochuu kanan danda'u jedheen ammas of gaafadhe. Gaafiiwwan kana fakkaatan kun sammuu koo keessa guutan. Yeroo sadaffaadhaafis sagaleen kun akkas jechuudhaan natti dubbate. Daan, si waliin dhagaa kana darbachuu nan danda'a naan jedhe. Baay'ee bitaa natti gale. Inni kun seexana ta'uu hin danda'u. Maaliif na waliin dhagaa kana darbachuu danda'an jedhe. Sagaleen kun ofii koo biraas ta'uu hin danda'u. Sababni isaatis hin maraanne. Sagaleen kun Waaqayyo biraas ta'uu hin danda'u. Sababni isaas Waaqayyo baay'ee guddaadha. Wanta gochuu qabnu qofa akka nuti raawwannuuf nurraa eega. Waan akkasii waa'ee hin baafne kanas na wajjiniin taasisuun barbaadu. Maaliif ana waliin yeroo dabarsuu fi yeroo saaqisaasessuu barbaada? Kanas jedheen dhagaa koo darbachuu itti fufe. Tarii garuu jechuudhaan yaa Yesuus, gaafii kana kan na gaafatu tarii yoo si ta'e, eeyyen na waliin dhagaa kana darbachuu hin dandeessa. Garuu immoo maaliif akkas goota jedheen isa gaafadhe. Battalan kana jedhattis laphee koo keessatti gaafiin gaafadhe sanaaf deebiin argadhe. Innis immoo ati waan barbaaddee fi deebii jedhu ture. Jireenya koo keessattis yeroo jalqabaatiif Iyyasuus waa'ee kootiif akka dhimmamuuf, akka na jaalatuu fi akka na barbaadus nan hubadhe. Aniyyuu ofii kootiin of hin jaaladhuun ture. Egaa maaliif Iyyasuus na jaalatare jedhee kanaan dura waggoota baay'eedhaaf gaafii akkasii kana baay'een ture. Garuu immoo waan tokkoon hubadhe. Iyyasuus Kiristoos anaan na jaalata. Ana waliinis yeroo dabarsuun barbaada. Wantootan ani jaaladhu wantoota gaarii innis hin jaalata. Iyyasuus Kiristoos eenyummaan ani qabu hin jaalata. Gaafa sanas jaalala Waaqayyoo isa haala irratti hin hundaa'in sana hubachuu hin danda'e. Namoonni baay'een kan dogoggoran Waaqayyo na jaalataa garuu immoo ani yoonan waan balleessaa hojjedhe immoo naan lolaa na jibbas jedhee yaada. Garuu immoo Waaqayyo isin haala akkamii keessa yoo taatan isin jaalata, isin barbaadas. Waaqayyo cubbuun itti hojjennu jibba malee nuu yookaan immoo eenyummaa keenya ulaagaalee tokko malee sanyii keenyaa fi bifa keenyaan wanta isaaf argamsiisuu dandeenyus otoo hin ilaalin nu jaalata. Waan tokko hubadhaa. Jireenya keenya keessatti ammam yoo fiignee fi Waaqayyo yoo dadhabne Waaqayyo isa amma nu jaalatu caalaa gara fuulduraatti nu jaalata. Jaalalli Waaqayyoo hin jijjiiramu. Namoonni baay'een dogoggoraa baay'ee fiiguudhaaf isin barbaadu. Kanas immoo kan taasisan Waaqayyoo caalchisee akka isaan jaallatuufi. Garuu immoo jaalalli Waaqayyoo bara baraan kan hin jijjiiramnee fi jaalala hundee cimaa qabudha. Jireenya koo keessattis jaalala Waaqayyoo ammuman hubadheen jireenyi kootis caalchisee bareedaa fi fooyya'aa dhufe. Anis immoo Waaqayyo akka na jaalate beekee akka inni na jaalate isa jaallachuufan barbaada. Kanaafuu wanta Waaqayyo barbaadu isaaf gochuudhaaf nan murteesse. Kanaanis kaka'uudhaan Waaqayyoon gammachiisuudhaaf gara warra isa hin beekneetis waa'ee isaa himuudhaaf nan murteesse. Inni kun yoo xiqqaates jaalalan ani Waaqayyoodhaaf qabu naaf ibsa. Waaqayyo waliinis jaalala ho'aa keessan gale. Wantoota xixiqqoo jedhamanii waamaman keessayyuu isa nan galche yookaan ittan makaa ture. Hiriyummaarras darbee jireenya qaama kootii tokkoon isa taasise. Guyyaadhaa gara guyyaattis jaalalli Waaqayyootii fi gaarummaan isaas laphee koo irratti hin jabaate. Jireenya kootis guutummaa guutuutti jijjiire. Erganaaf jijjiiree booddees Waaqayyoon tajaajiluudhaaf nan murteesse. Wanta inni barbaadu hundumaa gochuudhaaf murteesseen ka'e. Kana booddees qabxii gaariidhaan biizines maanejimentiidhaan nan eebbifame. Yeroo kanattis dargaggoo umrii waggaa 12 ture. Jaalalli Waaqayyootis laphee koo irratti cimee ture. Yeroo kanatti Waaqayyo kan natti dubbate.
gara biyya Afgaanistaanii akka deemtuun barbaadaa naan jedhe. Garuu immoo yeroo sanatti karaan gara biyya Afgaanistaan ittiin seennamu tokkoof tokko qofa ture. Innis immoo gargaarsa fayyinaa irratti digirii qabaachuun narra jira. Akka carraa ta'ee manni yaalaa naannoo koo ture nama biizines maaniijimentiidhaan eebbifame akka barbaaduun naga'e. Kunis anaaf mudannoo gaarii ture. Kana booddee imalan gara Afgaanistaanii taasisu tokko jedheen eegale. Yeroon mudannoo jaalala waaqayyootiin itti jiidhu ture. Kana booddees mana yaalaa sana keessatti bulchaa ta'uudhaan nan qacarame. Garuu immoo kanaan dura dandeettii bulchuutii fi biizines maanijimentii kan jedhu dandeettii tokkoyyuu hin qabu ture. Kana booddees dhaabbata guddaa isa ta'e kana haala kamiin bulchuu akkan danda'u gaaffii natti ta'e. Garuu immoo manni yaalaa kun kallattumaan Afgaanistaan waliin walitti dhufeenya waan qabuuf filannoo akkamiitiyyuu hin qabu. Garuu immoo namoonni achi jiran gara Afgaanistaanii deemuudhaaf deeggarsa yookaan gargaarsa akka na barbaachisu. Akkasumas immoo hojii bilisaan hojjetamu waan ta'eef namni maallaqa naaf laatu akka na barbaachisu natti himan. Waldaa kiristaanaa kootis yeroon dubbisutti ji'atti $300 akka naaf kennan natti himan. Garuu immoo namoonni achi jiran akka natti himaniin yoo ta'e yoo xiqqaate ji'aan $1,500 akka na barbaachisu natti himan. Yeroo sanatti namni itti himu yookaan immoo namni na gargaaru hin jiru ture. Kophaa koon ture. Keessattuu immoo lolaa fi waraansa cimaa Afgaanistaanii keessa jiruuf namoonni baay'een garas akka hin deemne natti himaa turan. Biyya sanarratti guyyaa guyyaadhaan miisaa'eel darbatamaa ture. Aniyyuu nageenya kootiif baay'ee dhiphadheen ture. Gaaffiiwwan kun hundumtuu garuu sammuu koo keessatti dhagahamaa turan. Anis immoo tarii gara biyya Afgaanistaanii deemuun narra hin jiru jedheen sammuu kootti xiinxaluu jalqabe. Garuu immoo gara iddoo sodaachisaa ta'e akkan deemuuf sababni koo inni tokkoffaa kan ta'e umrii koo waggaa 16 irratti waaqayyo akka na jaalatu waan natti himeefi. Umrii koo waggaa 16ttis waaqayyo wanta salphaa ta'e na waliin raawwachuu waan barbaadeefi. Waggaa koo 16ffaatti eenyummaan waaqayyoo waan naa galeefi waaqayyo isaa akkasii kana tajaajiluudhaaf waanan barbaadeefi. Gara iddoo kanaas deemuudhaaf kanan murteesse sababuma kanaaf. Ofii kootis gara iddoon hin beeknee fi biyyan hin beekneetti deemuudhaaf nan qopheesse. Maaliif deemuudhaaf murteessite yookaan immoo akkamitti deemuudhaaf ija jabaatte jettanii yoo na gaafattan anis deebii tokkoon qaba. Waaqayyo amanamaa fi waaqa imaanaa namaa hin nyaannedha. Garuu immoo hagam deemuudhaaf yoon of jajjabeesse iyyuu sodaan keessa kooti hin banne ture. Sababan deemuu fi hin qabnes yaadaa ofii koo dhiphinaan nan guute. Dhugaadha gara iddoo kanaatti dhufuuf waggaa tokko natti fudhatee ture. Dargaggoo waggaa 23 yeroon ta'ettidha gara biyya Afgaanistaanii kanan deemu. Yeroon deemus xiyyaara lamaanii gara biyya Afgaanistaanii kanan ga'u. Jalqaba gara biyya Hindiin deemu. Gara iddoo sanaa osoo deemaa jirus waaqayyo waan tokko nan gaafadhe. Waaqayyo maaliif kophaa koo na ergitaa jedheen gaafadhe. Waaqayyos akkas jechuudhaan naaf deebise. Waaqayyos akkas naan jedhe. Kophaa kee mitii naan jedhe. Lakki ani kophaa koon jiraan jedheen. Irra deebi'ees nan dubbadhe. Garuu immoo waaqayyo samiirraa ta'ee akkas jechuudhaan natti hime. Daan yeroo kanatti ati gara iddoo sanaa yoo deemtu waan uumamu beektaa? Anis immoo maaltu uumamaa akka jiru waanan hin beekneef akkan hin beekne nan dubbadhe. Kana booddees waaqayyo mul'ataan waan tokko natti mul'ise. Mul'anni kunis salphaa ture. Gara biyya Afgaanistaan deemuudhaaf xiyyaara keessa yeroon jirutti imaltoota xiyyaaraan deeman namoota haala dhaabbatanii simatanan arge. Namoonni eegan kunis eerpoortii keessa ta'aniitu ture. Namoota eegan kana keessaas nama lama irratti nan xiyyeeffadhe. Inni tokko Yesuus Kiristoos ture. Inni kun immoo nama biraati. Lamaan isaaniitu anaan eegaa jiru. Lamaan isaanii yoo waliin dubbatan yoo waliin haasa'an nan dhagaye. Akkasis waliin jechaa turan. Namni dhaabatee jiru sun gara Yesuusitti garagaluudhaan maal hojjetaa jira jedhee gaafate. Ijji Yesuusis gammachuudhaan guutame. Akka ija nama fira isaa yaadee ta'e garagalees hiriyaan koo Daan jedhamu dhufaa jira.
Erga akkas jedhee booddees namichi kun deebisee daan eenyudha jedhee isa gaafate. Yesuusis deebisee daan hin beektuu? Daan hiriyaa koo ani baay'ee jaalladhuudha. Na laaluudhaaf dhufa jedheen. Yesuus deebisee nama san ilaalaa ati hoo maal hojjettaa jirtaa jedheen. Namichis deebisuudhaan ani naman biizinasiidhaaf barbaadu tokkoon eegaa jiraa jedheen. Kana booddees xiyyaarichi sun iddoo isaarra ga'ee erga boqotee booddee lamaan isaaniitu nama eegan kana simachuudhaaf fiigaa gara iddoo sanaa gahan. Kana booddees Yesuus bifa nama gaddee fakkaatuun kuni xiyyaara daan keessa jiru miti jedhe. Gara iddoo dura turaniittis deebi'uudhaan dhaabatan. Yesuusis iddoo dhaabatee jiru irratti miira siyaa'inaa isarraa mul'ata ture. Namni isa waliin ture sunis maal gochaa jirtaa jedhee isa gaafate. Yesuusis deebisee seeraan dhaabachuu hin danda'u. Namni barbaaduu fi namni si'aa'eefii jiru dhufaa jira jedheen. Namichis deebisuudhaan waa'ee daan kana hunda kan si'oofteef maalidhaaf ree jedhee gaafate. Yesuus yeroo akkas jedhee dubbatus nan dhagahe. Daan gara iddoo kanaatti yoo dhufu namoota biyya Afgaanistaanii jiran tajaajiluudhaaf itti fakkaate. Garuu immoo inni kun dhimma ijoo inni dhufuuf miti. Gara iddoo kanaatti yoo dhufu karoora jireenya isaa qopheesseef hin jira. Iddoo kana irratti egaa anii fi inni hiriyummaa keenya kan jabeessinu yeroo jedhuun dhagahe. Hiriyummaan keenya iddoo kanarratti caalchisee hin guddataa hin mi'aas jedheen. Amman arguuttis baay'ee si'aa'eera. Erga jedhee booddee xiyyaarri biraa dhufee iddoo sana dhaabate. Yesuusis akkuma sila gochaa ture gara iddoo itti eeguu sanaa deeme. Fiigees gara xiyyaarichaa ilaaluudhaan daan as keessa jira jedhee bifa siyaa'inaatiin namicha isa bukkee turetti hime. Wanta kana hunda kanan argu gara biyya Afgaanistaanii deemuudhaaf xiyyaaran keessa ture keessa taa'een. Mul'ata koo keessattis erga xiyyaarri sun dhaabatee booddee imaltoonni xiyyaara sana keessa turan balbalichis banamee bu'uu eegalan. Anis immoo bu'uudhaaf balbala xiyyaarichaarra ga'ee yeroon bu'uudhaaf jedhutti Yesuus na arge. Kunnoo ilaali daan jedhee haasawee gale. Akkuman kana argeenis mul'anni argaa ture sun hin dhaabate. Anis xiyyaaruma sana keessatti boo'uun eegale. Anis immoo Waaqayyo akka na jaalatee fi yeroo gaariis na waliin dabarsuuf gara Afgaanistaanii akka na fide nan hubadhe. Battaluma sanattis sodaa fi gaafiiwwan keessa koo turan sun cal jedhan. Firri koo inni dhagaa na waliin darbachaa ture sunis iddoo sanarratti na eegaa ture. Anis gara Afgaanistaanii ergan ga'ee booddee namoota Afgaanistaan baay'een jaalladhe. Warra Musliimotas nan jaaladhe. Musliimonni harki caalu firoottan koo yookaan hiriyoota koo naaf ta'an. Waa'ee Musliimotaas waan baay'een bare. Sababni isaatis immoo fakkii Waaqayyootiin waan hojjetamaniif. Eenyummaa isaanii fi aadaa isaanii waliinis nan firooma. Yeroon achi turettis biyyoota isaanii ollaa ta'an arguudhaaf nan hawwa ture. Biyyootan arguudhaaf hawwu kana keessaas inni tokko harka caaluun biyya Iraan ture. Anis immoo keessa kootti tarii guyyaa tokko gara biyya Iraan deemuuf waa'ee Yesuusittan lallaba jedhee nan yaada ture. Wanta kana irrattis kadhachuudhaa fi Waaqayyoo waliin haasa'uudhaafis nan yaale. Garuu immoo hoomtuu hin uumamne. Garuu immoo yeroo hundumaa laphee koo keessa ture. Tarii guyyaa tokko gara iddoo sanaa deemee waa'ee wangeela Yesuus isaanitti nan himaa nan jedha. Yeroon Afgaanistaan keessa jirutti nama Istuwaart jedhamu waliin firummaa gaarii uumeen ture. Namni kunis yeroo hundumaa waa'ee Iraan na gaafata. Guyyaa tokkos waa'ee Iraan cimsinee akka kadhannu walii gale. Istuwaartis ba'aa koo narraa qooddate. Yeroo sanatti nama lammummaa lama qabudha. Tokko gara abbaa kootiin lammummaa Siwiizerlaandii yoon qabaadhu, paaspoortii Siwiizerlaandii kanan qabuu fi karaa biraatiin immoo Ameerikaa iddoon itti guddadhe keessaa paaspoortii Ameerikaa nan qaba. Hiriyaan koo Istuwaart jedhamu kun immoo paaspoortii Saawuz Afrikaa qaba. Akka carraa ta'ee embaasiin Siwiizerlaandii fi embaasiin Saawuz Afrikaa Iraan keessatti argama. Kanattis fayyadamuudhaan gara Iraan deemuudhaaf paaspoortii keenya viizaa rukuchiisu. Viizaan kunis torbee lamaaf kan ayyamame ture. Kan deemnus immoo konkolaataa baasiitiin. Anis gara biyya Iraan deemee maalirraa akkan jalqabu hin beekun ture.
Garuu immoo keessa kootti gara iddoo kanaa deemuun sirrii akka hin taane natti himaa ture. Kana booddees konkolaataadhaan gara Iraan deemne. Iraanis torbee lamaan sana keessatti baay'een ishee jaaladhe. Torbee lamaan naaf kenname keessattis biyya Iraanii fi namoota isaaniitii fi aadaa isaanii hubachuudhaaf yaale. Eeyyen waa'ee Yesuus Kiristoosiis misiraachoo isaanitti hime. Torbeen lamaanis dhumee deebi'uudhaaf hin qophoofne. Karaa daangaa Iraan keessaa ba'ee gara Afgaanistaan nama geessuus hin geenye. Warri daangaarra jiranis paaspoortii keenya akka isaanitti agarsiisnuuf nu gaafatan. Namoonni konkolaaticha keessa jiran hundumtuu waan kana gaafatamaniiru. Garuu immoo hunduma isaaniitiifuu Iraan keessaa bahuudhaaf eeyyamni hin kennameef. Anaa fi hiriyaa kootiin alatti warra jiran hundaaf. Yeroo nuti turrus shofeeriin konkolaatichaa bu'ee maal taatan hin dhuftanii jedhee nu gaafate. Warri Iraanis akkuma Afgaanistaanii afaan tokkoon waan fayyadamaniif tolee hin dhufnaa jennee deebisneef. Paaspoortii keenyas amma irraa fudhannutti akka nuuf obsuuf ittan hime. Yeroo dheeraafis dhaabatanii erga nu eeganii booddee homaa gochuu akka hin dandeenye nutti himuudhaan nu gatanii deeman. Konkolaataa sana keessa namoota 15tu jira. Hunda isaaniitiifuu paaspoortiin isaanii waan isaaniif deebi'eef dhaabatanii nu eeguudhaaf dirqama isaaniitti hin taane. Warri nageenya daangichaa eegan poolisoonni gara iddoo nu jirruutti dhufan. Paaspoortii keenya irras rakkoon akka jiru nutti himan. Garuu immoo paaspoortii keenyas ta'e viizaan keenya rakkoo tokkoyyuu hin qabu ture. Isaan garuu paaspoortii keenya gara magaalaa guddaatti erguudhaaf akka qaban nutti himan. Wanti nama gaddisiisu garuu paaspoortii keenya imala sa'aatii 10 deemuudhaan deebinee fudhachuu akka dandeenyu nutti himan. Innis immoo teessoo iddoo paaspoortii keenya fudhachuu dandeenyu nu barreessee yeroo xiqqoo turree gara teessoo kanaa deemnee paaspoortii keenya akka fudhan natti hime. Filannoon nuti qabnus kana qofa ture. Kanaan alatti karaan biyya kana keessaa ittiin bahuu dandeenyu wanti tokkoyyuu hin jiru. Nutis gara iddoo dhufneetti deebinee deemne. Guyyaa 3 booddees gara iddoo teessoo akka paaspoortii keenya fudhannuuf nuuf kennamee deemuu eegalle. Gara iddoo sanaa yoo geenyus haala gaariidhaan nu simatan. Garuu immoo suutuma jecha anaa fi hiriyaa koo kophaatti nu haasofsiisuu akka barbaadan nutti himan. Gara kutaa garaagaraattis nu galchan. Haala nama gaddisiisuun sa'aatii 6 kutaa sana keessatti na hidhanii na rukutuu fi narratti tufuu akkasumas gochaa suukaneessaa narratti raawwachuu eegalan. Wanti nama gaddisiisu wanta kana hunda maaliif akka narratti raawwatan iyyuu natti hin himu. Sababa malee na iyyaa fi na rukutaa turan. Itti aansuudhaanis darajaa irraa gara darajaatti na harkisuudhaan gara iddoo dura ittiin seennetti na fidan. Iddoo sanattis hiriyaa koo nan arge. Innis akkuma koo rukutamee dhiigaan badeera. Ibsa tokko malee manatsirii ija keenya jiru nurraa baasuudhaan ija keenya nu hidhan. Gamoorraas gadi nu buusanii gara konkolaataa tokko keessatti nu galchan. Daqiiqaa 20 fi 30 erga konkolaachisanii booddee gara gamoo biraatti nu seesisan. Iddoo sana irrattis lammaffaa akka haaraatti nu rukutuu fi miidhaa nurraan ga'uu eegalan. Kana booddees nu rukutuu dhaabanii uffata keenya akka baafannuuf nu dirqisiisan. Uffannaa mana hidhaas fidanii nuuf kennan. Nutis immoo nu hidhuudhaaf akka isaan barbaadan nuuf gal. Akka gadi buunus nu taasisanii anaa fi hiriyaa koo addaan nu baasan. Kutaa mana hidhaa keessaa gara garaa keessas nu teessisan. Yeroo kanatti haala nama gaddisiisuun ofii koo mana hidhaa Iraan keessattan ilaale. Biyya Iraan keessatti hidhaan akkamii jettanii yoo na gaafattan jalqaba wanti isinitti himuudhaaf barbaadu gaarummaa Waaqayyooti. Gaarummaa Waaqayyoo yoo argaa jiraachuu baanneeyyuu Waaqayyo gaariidha. Yeroon gara mana hidhaa seenetti yeroo jalqabaatiif Waaqayyoon akkas jechuudhaan nan iyye. Yaa Waaqayyo, maaliifan kutaa mana hidhaa kana keessa jiraa jedheen gaafadhe. Battaluma sanattis akkas jechuudhaan laphee kootti dubbate. Daan iddoo kanarra torbeewwan 9 turta. Garuu immoo ani naasuudhaan wanta kana nan ifadha jedheen dubbachuu eegale.
Sagaleen kunis Waaqayyoo biraa miti jechuudhaan ofii koo waliin mormuun eegale. Tarii 9 kan jedhe sirrii ta'uu danda'a. Sa'aatii 9 yookaan immoo guyyaawwan 9 ta'uu danda'a jedheen yaade. Haala nama dinquun garuu mana hidhaa kana keessaa yoon ba'utti torbee 9ffaa ture. Akkuma Waaqayyoo jedhe sana jechuudha. Kutaan mana hidhaa ani keessa ture sun dhiphaa ture. Tarii 6-5 kan ta'udha. Mana hidhaa kana keessa gara tokkoon mana fincaaniiti. Gara tokkoon immoo iddoon ani siree buufadhee ciisudha. Wanta irra ciisu homaa hin qabu ture. Garuu immoo uffannaa halkanii haphii ta'e tokko ishee lafarra buufadheen ciisa. Manni hidhaa akkuma nuti beeknu sibiilota garaagaraatiin kan hojjetamee fi kan cufamee miti. Garuu immoo guutummaa guutuudhaan dukkana kan ta'ee fi kan sibiilaan ijaaramedha. Qaawwa xiqqoo akka ifa galchituuf jedhamtee hojjetamte xiqqoo tokko qofatu jira. Ibsaan kutaa koo keessa ture sun guyyaa sa'aatii 24 ifa. Kutaa sana keessatti maal gochaa turte jettanii yoo na gaafattan, kutaa dhiphoo sana keessatti nan adeema yookaan nan tarkaanfadha ture. Gara fuulduraatti tarkaanfii 4 yoon tarkaanfadhe, deebi'ee fuulduratti naanna'ee immoo tarkaanfii 4 nan tarkaanfadha. Haala kanaanis yeroo koo dabarsaan ture. Guyyaa guyyaadhaanis nyaata nuuf laatu ture. Yeroo tokko tokko ruuzii yookaan immoo atkiltii akkasumas darbee foon nuuf kennuu turan. Yeroo kanatti yeroo hundumaa kan shaayiidhaaf ta'u sukkaara roga arfee ta'e naaf kennu. Guyyaattis yeroo 3 sukkaara roga arfee ta'e kana naaf fidu. Ani immoo sukkaara roga arfee ta'e kana gara shaayii kootti naqadhee dhuguu osoo hin taane sukkaara kanaan gamoo fi boca garaagaraa ittiin hojjechuudhaan yeroo koo nan dabarsaa ture. Yeroo baay'ees boca akkasii kana hojjechuudhaan sa'aatii dheeraa nan dabarsaa ture. Sa'aatiiwwan kana gidduuttis yeroo tokko tokko hojjettoonni mana hidhaa yeroo achiin darban qaawwa sana keessaan nan laala. Isaanis na ilaalu, maraatteerta jedhanii sin yaadu, anas immoo akkasumatti natti himu. Garuu immoo kana hojjechuun kan na gammachiisuu fi anaan kan na bashannansiisu ture. Maraatteertaa yeroo isaan jedhanii na gaafatanis ani isaanitti bashannanee nan kolfaa ture. Amma garuu yeroon yaadadhu wanti kun yaadannoo nama kofalchiisudha. Sababni isaatis namni jabaan akkamitti sukkaaraan taphata. Garuu immoo yeroo sanitti Waaqayyo of eeggannoo naaf taasisaa ture. Yeroo koo kanan itti dabarsuu fi akkan itti bashannanuuf tooftaa inni naa laate. Egaa yeroo ani mana hidhaa kana keessa turetti Iraan keessatti firdii du'aa kan namarratti murteessuu danda'u wantoonni 2 irratti argamaniiru. Inni tokkoffaan ani kiristaana waanan ta'ee fi waa'ee kiristaanummaas kanan iddoo sanarratti lallabe yoo ta'u, inni lammaffaan immoo lammummaa Ameerikaa qabaachuu kootii fi basaastummaadhaaf akkan dhufe waan yaadaniif. Ergan waan kana baree booddee wanta natti dhagahame isiniif ibsuu hin danda'u. Ofii kootiif garuu abdii akkan qabaadhuuf ofii kootiin mormaan ture. Yeroo sanarras Waaqayyo akkana dabarsu abdii godhachuudhaaf nan yaada. Garuu immoo abdiidhaa osoo hin qabaadhee akka waan ifee dhaamuuti. Yeroo gabaabaadhaaf battaluma sanatti immoo gadduu fi dhiphachuu koo ittan fufa. Sababni isaas kiristaana ta'uun kootii fi basaastuu Ameerikaa fakkaachuun koo lamaan isaaniitu firdii du'aa kan fiduu danda'anidha. Wanti nama ajaa'ibu immoo wantoota kana lamaaninuu ani nama shakkamaa fi yakkamaadha. Yeroo dheeraadhaafis iddoo sana akkan turu yoo naa galu baay'een gaddi. Sababni isaas wattaaddaroonni kun guyyaa guyyaadhaan gara kutaa kootii seenuudhaan na rukutaa turan. Tarii bara baraan iddoo kana turuu fi amman duutti reeffi kootii amma hin argamnetti iddoo kanarraa akkan turu nan yaade. Baay'ee waan gaddisiisaa fi dhiphisaa ture. Tarii namni guyyaa guyyaadhaan garafamuu fi rukutamu mana kutaa tarkaanfii 4 taatu keessattis waan kana nan yaade. Baay'ee ulfaatas. Suuta jechaas abdiin qabu sun raawwatee hin dhumu. Dhiphinnis jireenya koo keessa gale. Haalonnis caalatti itti cimaa fi na dhiphisuu isaanii itti dabalaa deeman. Nan yaadadha. Xumura torbee lammaffaa irratti dhiphinaanis sadarkaa dhumaa irran ga'e. Reebbamuun cinqiinii fi dhiibbaan narraan gahamaa ture dabalaa waan adeemeef
Sababa kanaanis iddoo kana irratti of balleessuudhaaf nan murteesse. Siinkii kutaa koo keessa turenis bishaaniin liqimfamuudhaan haala kanaanis akkan du'uuf nan yaade. Wanta kana raawwachuudhaafis of jajjabeessuun jalqabe. Haala garaagaraa fayyadamee yeroo 4 of balleessuudhaaf nan yaale. Yeroon yaaliiwwan kana ofirratti raawwachuudhaaf yaalutti garuu nan sodaadhatu. Arfaffaa irratti garuu of balleessuudhaaf fooxaa tokko siinkii irratti hidhuudhaan fooxaan kun immoo otoon ani barbaadeeyyuu waan na qabuuf yeroo arfaffaatti of ajjeesuudhaaf yeroon yaalu kana ofii kootirra fooxaa sana kaa'uudhaan siinkii sana keessatti bishaaniin of liqimsiisu nan yaale. Garuu immoo gargaarsa Waaqayyootiin fooxaa sana hiikuudhaan ooluu danda'eera. Kana booddee lafarraa akkan jiru of gaafachuun jalqabe. Maaliifan of balleessa? Gara iddoo kanaa kanan dhufe kaayyoodhaafi kamittan of balleessuuf danda'a jedheen of gaafadhe. Iddoo sanarras yeroon jirutti iddoon ani ciisee ture sanatti lafichi kirkiruu eegale. Lafarras waanan jiruuf kirkirri sun sirriitti dhagahama. Kaalifoorniyaa keessatti waanan guddadheef kirkira lafaa bareecheen beeka. Inni kun immoo kirkira lafaa isa olaanaa fi ulfaataa ture. Mataa kootinis yoon lafarraa ol jedhu kirkirri lafaa akka hin jirre nan bare. Mataa kootiin ol jedhee yeroon ilaalu kutaan sun waan bareedaa adii ta'een bareedee jijjiirameera. Ifti adiin kun ifa nuti beeknu osoo hin taane kan adda ta'ee fi kan baay'ee bareedu jireenyas kan of keessaa qabudha. Kutaa sana keessattis Yesuus waliinan ture. Yeroon isa ilaaluttis seeqee na ilaalaa ture. Bifa isaatis yeroon ilaalu arjummaa jaalalaa fi gaarummaadhaan kan guutamedha. Akkas jedhees natti dubbate. Daan, ammas sin barbaada. Ammas sin jaalladha. Wanta uumame hundumaa argeera. Garuu immoo ammas taanan sin barbaada. Ammas sin jaalladha. Akkan si kunuunsuuf yoo naaf hayyamte sin kunuunsa. Guyyaa sanarraatii eegalee amma guyyaa har'aatti yaanni of balleessu sun gara koo dhufee hin beeku. Inni Iyyesuus isan ani amanuu fi isan ani beeku sana. Yaada koo sanarraa akka bilisa na baase ofii kootirraas bilisa na baaseera. Fedha koo isa hamaa ta'e sanarraas bilisa na baaseera. Wanta naaf faayidaa hin baasnes narraati haqeera. Jireenya kootirratti isa gadaanaa fi yeroon dhabeerra ta'ee kan homtuu nan barbaannee fi kanan gatame yeroon ta'etti iyyuu Iyyesuus Kiristoos garuu na barbaada. Hiriyaan na waliin hidhamee ture sunis torbeewwan muraasaan booda hiikameera. Nuti iddoo sanarratti hidhamuun keenya ajandaa siyaasaa isa guddaa ta'ee ture. Yeroo sanarratti Saawuz Afrikaan Iraan irraa boba'aa bituudhaan hin beekamtii turte. Sooressa Saawuz Afrikaa ture yeroo sanatti bilbilee nama sana kan hiiksise. Nan yaadadha. Hiikamuusaa yeroon dhagahutti lapheen koo baay'ee gadde. Inni bahee ani maaliifan iddoo kanatti hafe jedheen yaade. Iddoo sanarra ta'ee yeroo baay'ee nama hin gammachiisne yoo jiraate iyyuu galanni Waaqayyoof haa ta'u yeroo gaarii ta'es immoo dabarseera. Nan yaadadha guyyaa tokko wattaadara sana eegaa ture sanaaf macaafa qulqulluu akkanaaf galchuuf hayyamsiiseen ture. Innis immoo akka hin taanee fi akka hin hayyamamne na hubachiise. Garuu immoo yeroo dheeraadhaaf ergan isa waliin morme booddee naaf fidee dhufe. Macaafa qulqulluus bifa haaraa ta'een dubbisuu fi qo'achuun eegale. Yeroo kanatti seenaa Phaawulos yeroon dubbisu akka haaraatti mul'ata nan arge. Phaawulos hidhamee beeka. Yeroo baay'eedhaafis reebamee yookaan rukutamee beeka. Ergaawwan isaatiinis jajjabaachuun eegale. Guyyaa tokko Waaqayyo karaa macaafa qulqulluutiin na dubbisuuf akka barbaadu natti dhagahame. Yeroo biraatis yoo ta'e yeroo baay'ee karaa macaafa qulqulluutiin natti dubbatee beeka. Yeroo kanarratti garuu waan cimaa fi gati jabeessa waan ta'e natti muuf akka ta'e natti dhagahame. Kanaan dura yeroon macaafa qulqulluu qo'adhu wanta mata duree murtaa'aa qabe irratti yeroon qo'adhuudha kan Waaqayyos natti dubbatu. Yeroo kanatti garuu akkuman macaafa qulqulluu kana saaqeen kan ijji koo irra buufatu yookaan kanan dura dubbisu isa Waaqayyo natti dubbachuudhaaf yaadedha jedheen hubadhe. Karaa kanaan qo'achuu nama baay'ee hin gorsu. Garuu immoo Waaqayyo dubbachuu yoo barbaade wanti isa dhorkuu fi wanti isa daangessu hin jiru.
Anis immoo kana hubachuudhaan macaafa qulqulluu koo baasee kallattumaan qixxeetti iddoon hin beekne fi karaan hin beekneen nan saaqe. Ijji kootis kallattumaan raajii Daani'eel boqonnaa 10 lakkoofsa 12 hamma 13 isa jirurra ijji koo boqate. Innis akkas jedha. Ammas nan jedha, yaa Daani'eel hin sodaatin. Guyyaa tokkoffaa gaafa ati hubannaa argachuu fi fuula Waaqa keetii duratti of xinneessuuf murteessitee jalqabee dubbiin kee dhagahameera. Anis deebii isaa fidee dhufeera. Ergamaan guddichi mootummaa Faares garuu bultii 21 naan morme. Sababni ani ilma mootichaa mootummaa Faares wajjin achitti hafee tureef hangafoota ergamootaa keessaa Mikaa'el na gargaaruuf dhufe. Dhugaadha, jireenya koo keessatti luqqisii kana yeroo 2 fi 2 ol dubbiseera. Garuu immoo akka guyyaa sanaatti guyyaan itti hubadhe hin jiru ture. Yeroon kana dubbisu mana hidhaa keessatti guyyaa 21ffaa koo ture. Mudannoo nama ajaa'ibuun immoo maqaan koo Daani'eel ture. Yeroo sanatti immoo macaafa qulqulluu irratti Faarsi jedhee kan waamu Iraan ishee ammaa kana ture. Anaaf kun immoo ergaa isa guddaa ture. Dhugaadha, Waaqayyo akkana waliin jiru nan beeka. Nan amanas. Garuu immoo luqqisii kana booda caalchisee akka Waaqayyo na waliin jiru natti dhagahame. Akka na kunuunsus nan bare. Yeroo biraatis warri na eegaa turan sun yoo akkas jedhanii waliin mari'atan nan dhagaye. Maaliif lammiileen biyya biraa faranjoonni gara biyya keenyaa dhufu? Kun anaaf gaafii guddaadha. Sababni isaatis yeroo isaan dhufan nuti isaan ajjeesna. Maaliif osoo kana beekanuu gara biyya keenyaa dhufu? Jechaa yoo isaan wal gaafatan nan dhagaye. Maaliif baratanii gara biyya fooyya'aa ta'ee deemuu osoo danda'anuu gara biyya keenyaa dhufu? Maaliif waa'ee Yesuusii lallabus? Nuti waan kana hin fudhannu. Maaliif rakkina hammasii kanaa fi itti gaafatamummaa kana baatu? Itti aansuudhaanis eegduun inni biraa akkas jechuudhaan isaaf deebisa. Eeyyeen dhugaa jette, kun anaafis gaafii kooti. Garuu immoo namni kanaan dura asitti hidhamee ture waa'ee amantaa isaaniitii fi waa'ee isaan amananiitis natti himeera. Waa'ee Yesuus Kiristoosis waan baay'ee na taphachiiseera jechuudhaan isaaf deebise. Eegduun inni biraatis waan kana dhagahuudhaaf akka inni itti himuuf gaafate. Dubbiin isaanii kunii fi haasofni isaanii kun guyyaa 3 walitti aansuudhaan itti fufe. Yeroo hundumaa galgala dabareen kan isaanii waan tureef waa'ee Yesuus Kiristoosii fi waa'ee kiristaanummaa waliin haasa'aa turan. Yeroo kanaanis isaanan dhaggeeffadha. Eegduun inni hin beekne tokko immoo guyyaa tokko yeroo inni akkas jedhu dhagaheen baay'ee ajaa'ibsiifadhe. Yeroo hundumaa yoo maqaa isaa waamtu, Yesuus jettee yoo dubbattu, keessa kootti jireenya kootiin kanan hin beekne nagaan adda ta'e natti dhagahamaa isaan jedhe. Keessa kootti miirri nagaatii fi tasgabbii natti dhagahama. Abdiin kanaan dura qabaadhee hin beeknes keessa koo hin guuta. Kanaafuu namoonni kun gara amantaa kanaatti yookaan gara Yesuus Kiristoos yoo dhufan kaayyoo qabu. Ani garuu amma guyyaa har'aatti kaayyoo koo hin beeku. Maaliif akkan jiraadhu iyyuu hin beeku. Akkas jedhees murtee baay'ee ulfaataa ta'e tokko murteesse. Guyyaa har'aatirraa eegalee ani Yesuus Kiristoos akka fayyisaa lubbuu kootii taasisee nan fudhadha. Sababni isaatis namoonni kana keessa jiran hundumtuu kan kaayyoo qabanii fi karoora isaaniitiifis immoo kan cimanii dhaabbatanidha. Anis akkuma isaanii kaayyoo qabaachuun barbaada jedhe. Haala nama ajaa'ibuun immoo eegduun isa waliin ture. Atis kan dhuunfaa keetii isa taasifte kana isa duukaa nan bu'aa jedheen. Iddoo dhuman ani taa'ee ture sanatti namoonni lamaan kun Yesuus Kiristoos duukaa bu'uudhaaf murteessan. Guyyaa biraattis akkas ta'e. Kutaa mana hidhaa keessa ture keessaas na baasan. Erga na baasanii booddees ija koo na haguuganii gara konkolaataa tokko keessa na seesisan. Sana booddees daqiiqaa murtaa'aadhaaf imala eegalle. Erga karaa keenya xumurrees gara mana murtee tokkootti na fidan. Anis yeroo sanatti iddoo sanarraa maal akkan hojjedhu hin beekun ture. Duuba kootti naanna'ee poolisoota yoon ilaalus kuni guyyaa murtee keetiiti. Har'a abbaan seeraa si ilaalaa jedhanii natti himan. Guyyaan firdii kunis
firdii du'aa lamaaniif kannaaf beellamamedha. Gara kutaa sanaas hin seenne. Gara nama 150 kan ta'anis ta'anii nu laalu. Kaameraawwan viidiyoo garaagaraas dhaabatanii jiru. Baay'ee sodaachuu kootirraa kan ka'es kirkiruun jalqabe. Sana booddees teessoo firdii irra taa'een abbaan seeraa tokko gara keessaa lixe. Abbaan seeraa kunis gara iddoo isaa dhufee waan tokko hin dubbate. Har'a carraa itti haasoftu isa xumuraa siif kennina. Daqiiqaa kana booda wanti ati haasoftu yookaan si baraaraa yookaan immoo si ajjeechisiisa. Maaliif gara Iraan dhufte? Yeroo kanatti waanan baay'ee sodaadheefis qaamni koo kirkiruu eegale. Garuu immoo sodaa fi kirkira kana gidduutti keessa koo keessatti waa tokkotu uumame. Luqqisiin tokko gara keessa kootti dhufe. Wangeela Maatiyos boqonnaa 10:19 irraa akkas jedhee dubbata. Yommuu dabarsanii isin kennanitti akkamitti akka dubbattan yookaan maal akka dubbattan hin yaadda'inaa. Wanni isin dubbattan yeruma sanatti isiniif kennama. Sagaleen kunis guutummaa guutuutti keessa koo ija jabinaa fi gammachuudhaan guute. Anis akkas jechuudhaan abbaa seeraatti nan dubbadhe. Kabajamoo abbaa seeraa, ani gara biyya kanaa kanan dhufeef waa'ee Yesuus Kiristoos isiniif lallabuufi. Waan kana ergan dubbadhe garuu keessa kootti maalan jechaa jira jedheen of ajaa'ibsiifadhe. Akka tasaa garuu yeroon jecha kana afaan kootii baasutti miirri tokko keessa kootti kaka'e. Battaluma sanattis eenyu akkan ta'ee fi maaliif akkan dhufes nan dubbadhe. Sansalanni sodaa keessa koo ture sunis ciccituu eegale. Dhugaan ani dhufeefis bahuu jalqabe. Maqaa Yesuusii yeroo tokko lama sanaa olis yaamuun eegale. Yesuus jedhee ammoo man yaameen wanti tokko keessa kootii citee yoo ba'u natti dhagahama. Anumtuyyuu otoo hin hubatin daqiiqaa 20 olitti waa'ee Yesuus Kiristoosii qooduu danda'eera. Gubaa'ee kanaafis yeroon lallabaa turetti sa'aatii walakkaa irratti yookaan immoo daqiiqaa 10 guutuuf yeroon jedhutti waan tokkoon hubadhe. Jaalala Waaqayyoo. Tarii namoonni kun maqaa Yesuusii waamteerta jedhanii osoo na ajjeesaniyyuu kanan deemu abbaa koo bira. Ana ajjeesuu jechuun nama du'ee jiru tokko irra deebi'anii ajjeesuu jechuudha. Utuu na ajjeesaniyyuu abbaa koo isan jaaladhuu fi isan yaadee jiru biran deemu. Isa kanas immoo homtuu narraa fudhachuu fi na dhorkuu hin danda'u. Kuni anaaf jireenya koo keessatti yeroon hin dagannedha. Yeroon kana dubbadhutti yeroon mana hidhaa sana keessatti rukutamu sana nan yaadadha. Garuu immoo yeroon rukutamaa fi reebamaa ture sanatti Waaqayyo waan tokko natti dubbataa ture. Diinota kee akka jaalattuuf si barsiisuun barbaadaa naan jedha. Ani immoo keessa kootti kanaaf yeroo isaatii miti nan jedha. Garuu immoo ammas sagalee sun keessa kootiin iyya. Diinota kee jaallachuu sin barsiisa naan jedha. Tarii immoo namoota si rukutaa turan sana yoo ilaalte maal yaaddaa yoo soo jettanii na gaafattanii nama sana Waaqayyo akka jaallatudha. Isa Waaqayyo jaallate immoo ani jibbuu hin barbaadu. Isa ani jaaladhu Waaqayyo sin jaallata. Waaqayyo jaalatu immoo ani baay'een jaalladha. Kanaafuu diinota koo jaallachuu na barsiise. Nama kana Waaqayyo baay'isee jaalata. Garuu immoo namni sun jaalala Waaqayyoo hin beeku ture. Nama isa guyyaa guyyaadhaan na rukutaa ture sana guyyaa tokko akkas jedheen gaafadhe. Kana booddee guyyaa guyyaadhaan na rukutta yoo ta'e waa tokkoon sirraa barbaada. Hiriyoota haa taanuun jedheen. Innis immoo haala bitaa itti galeen dhiifama aniifati yoomiyyuu hiriyaa waliif ta'uu hin dandeenyu naan jedhe. Garuu immoo ani dhimmicha dirqisiisuudhaa fi olaantummaa fudhachuudhaan guyyaa har'aatirraa eegalee aniifati hiriyootaan jedheen. Ija jabinaanis harka koo diriirsee fi akka nagaa na gaafatuuf nan gaafadhe. Hiriyummaa keenya maqaa keenya isa sirrii walitti himuudhaan haa eegalluun jedheen. Namichi guyyaa guyyaadhaan na rukutu kun kanaan dura lakkoofsa balbala kootiin na waamaa ture. 58 jechaa. Isaan immoo raawwatanii warra hidhaman waliin oduu darbe haasa'uu hin jaalatan. Walitti dhufeenya akkamii uumuus hin barbaadan. Otoo barbaadaniyyuu waan dhorkame waan ta'eef homtuu kana gochuudhaaf ijaan jabaatu. Yeroo kanatti eegduun kun rifachuu fi kirkiruu jalqabe. Harka isaas kiisii isaa keessaa baasuudhaan kirkiraa nagaa na gaafate. Yeroo harka kootiin nagaa na gaafatus harka koo gadhiisuudhaaf hayyamamaa hin turre. Harka kootis cimsee qabe.
Yeroodhuma harka koo kana qabee jiru kanattis imimmaan ija isaatirraa harca'uu jalqabe. Ol jedhee na ilaalaas yeroo jalqabaatiif Daan jedhee maqaa kootiin na waame. Maqaan koo Roozaak jedhama. Kun immoo maqaa isa barame maqaa warra Iraaniiti. Hiriyaa kee ta'uus nan barbaadaa naan jedha. Waan tokkoon isin yaadachiisa. Iyyesuusiif laphee cimaa fi laphee dhagaadha kan jedhamu hin jiru. Hundumtuu Iyyesuusiif salphaadha. Kana booddees namni kun harka isaa kaasee imimmaan isaa xaragachuu eegale. Itti aansuudhaanis Daan hiriyaa koo waan taateef baay'ee gammadeen jira naan jedhe. Itti aansees dhiifama ani iddoo kanaatii si baasuu hin danda'u. Kuni murtee kootii mitii naan jedhe. Anis immoo akkas ta'uusaa akkan hin barbaannee fi akka inni tasgabbaa'uuf ittan hime. Kana booddee garuu wattaaddara kana ija kootiin argee hin beeku. Garuu immoo guyyaadhuma sana galgala irratti wattaaddaroonni biraa dhufanii gara kutaa biraatti na dabarsuudhaaf akka barbaadan natti himan. Battaluma sanattis waan tokko nan beeke. Waaqayyo jireenya nama sanaa jijjiiruudhaaf akka ta'e. Sababni isaatis lapheen nama kanaa yoo jijjiiramuu baate wanta gaarii akkasii kana naaf hojjechuu hin danda'u ture. Kana booddees maaliif gara iddoo kanaa akkan dhufee fi kaayyoon Waaqayyoo maal akka ta'e beekuudhaaf baay'een yaale. Waaqayyoottis dubbachuun eegale. Yaa Waaqayyoo, kaayyoon kee ani iddoo kanarratti maal akkan ta'uuf ani nuffeera. Kana caala wanta kana waliin itti fufuu hin barbaadu. Baay'ees yaaleera, amma garuu na gahe. Gara iddoon dura tureetti deebi'uus nan barbaada. Jireenya kana hin barbaadu jedheen boo'uu jalqabe. Garuu immoo lapheen koo battaluma sanatti humna tokkoon guutame. Yaa Waaqayyo, yeroon umriin koo waggaa 16 turetti si dhagaheera, si barbaadeeras. Waggaa 16ffaatti inni si amane yaa Gooftaa, ati akka hin jijjiiramne nan beeka. Wanta ati jaalatte jireenya koo irratti raawwadhu hin jedheen. Battaluma sanattis eegdonni 2 gara kutaa kootii dhufanii bananii wanta qabdu walitti qabadhuutii iddoo kanaa baanaa naan jedhan. Yeroo sanatti gara kutaa biraatti waan na dabarsan natti fakkaatee ture. Garuu immoo gara iddoo tokkootti na geessanii ammuma kan uffata kee jijjiiradhu naan jedhan. Isa ija kootirratti hidhan sanas yoon ofirraa baasu uffata koo torbeewwan 9 dura baafadhee tureen arge. Boorsaan kootis iddoodhuma sana ture. Ani immoo sammuu kootiin maaliif uffata koo durii na uffachiisu jedheen yaade. Tarii mana hidhaa sana keessatti guyyaan kun guyyaa koo isa xumuraa ta'uu danda'a jedheenis nan yaade. Yookaan immoo tarii na ajjeesuudhaaf na fudhachaa jiru jedheen yaade. Garuu immoo wantan ani yaadaa ture hundayyuu hin turre. Garuu immoo gara waajjira xiqqoo tokkootti na geessan. Waajjirri isaan na geessanis nama hoogganaa abbaa seerotaa Iraan keessa jiranii ture. Akkas jedhees dhaabatee natti dubbate. Har'a embaasii Swiss waliin haasaa taasifneen Daan gadhiisuudhaaf murteessineerra. Kanaan booddee Daan Baalmaan nama bilisaatii naan jedhan. Anis yaaduu hin dandeenyeen ture. Maaltu uumamaa akka jirus bitaa natti gale. Ani du'uudhaaf qophaa'een deemee ture. Garuu immoo haala akka tasaa ta'een bilisaa akkan ta'e natti himame. Wanti natti dhaga'ames akkuma Iyyesuus samiirraa gadi bu'ee haalota jiran hundumaas sirreessee yeroon ani rifadhuttis akka inni argamee na gammachiisedha. Sababni isaatis raawwadhee waanan hin eegintu raawwate. Guyyaa sanatti mana hidhaa qofaa osoo hin taane kanan bilisa ta'e, ofii kootirraas bilisan ta'e. Dhibee kootii fi shakka koo akkasumas immoo rakkoowwan koo yeroo akkasii ani dabarse hunduma keessatti Waaqayyo na waliin ture. Kutaa sana keessas namni bareedaan tokko seenee ani ambaasaadara Swiiziiti jedhe. Ana waliin dhuftaa na duukaa bu'ii naan jedhe. Ambaasaaddarichis wanta ta'e hundumaa natti himuu eegale. Akka ani gadhiifamuufis muummeen Iraan akka inni mallatteesse natti hime. Anis immoo bilisa ba'uudhaan biyya sana keessaa ba'uun dirqama akka ta'ee fi homaa wanta caalmaa biraa hin qabne akka ta'e natti hime. Isa kanaaf immoo sababa kan ta'e muummeen biyya Iraanii waraqata xiqqoo tokko irratti waan mallatteesseef wanti hundumtuu gara iddoo dura tureetti akka deebi'us natti hime. Bariisaa sanas xiyyaarri gara Jarman deemuudhaaf qophaa'e. Kana booddees Jarman irraa gara Switzerland akkan deemuuf haala naa mijeessan. Bilisa ta'uun koo baay'ee na gammachiise. Ala ba'uun, bilisummaadhaanis dhagna koo dhiqachuun,
Nyaatan barbaadus filadhee nyaachuun bilisummaan argadhe. Waaqayyos bilisummaa koo naaf labse. Wanti nama ajaa'ibu mana hidhaa sana keessaa ba'ee uffata koo durii sana yeroon uffadhu iyyuu uffanni sun natti ta'uu hin dandeenye ture. Sababni isaatis mana hidhaa keessatti kiiloo 20 ol gadi bu'een ture. Kanaafuu uffanni jalaanis irraanis kanan kaawwadhe tokkoyyuu natti ta'uu didan. Bariisaa sanas xiyyaaraan gara Jarmanii deemuuf yeroon jedhutti gara xiyyaarichaas ergan seenee booddee kirkiruun jalqabe. Yaa Waaqayyo, maaloo yaa Waaqayyo paayilatii kanaaf akka inni xiyyaaricha sochoosuuf yookaan akka kaasuuf itti himi. Iraan keessaa bahuudhaaf baay'ee arifadheera. Xiyyaarichis amma socho'uutti biyya kana keessaa amma bahutti baay'ee si'aayeera. Akkuma xiyyaarichi socho'eenis miirri boqonnaa fi tasgabbii natti dhagahame baay'ee addadha. Isuma dhugaa Waaqayyo waan baay'ee irraa na oolcheera. Haala amanuudhaaf namatti ulfaatu keessaas na baaseera. Afaan du'aa keessaas na baraareera. Wanta kanaaf gochuu erga danda'e isiniifis gochuu ni danda'a. Kun seenaa kooti. Wanti kun erga raawwatees waggaa 26 lakkoofsiseera. Amma irratti garuu jaalalli Waaqayyoo raawwateen irratti hin jijjiiramne. Jaalalli koo garuu caalchisee Waaqayyoodhaaf dabaleera. Jaalala Waaqayyo namoota biraatiif qabu hubachuu danda'eera. Kanaaf ani egaa biyyoota garaa garaarra naanna'aa biyyoota 100 ol ta'an keessatti maqaa Iyyesuusii labsaa fi namoonnis Iyyesuus Kiristoos akka fudhataniif taasisaa mishinariidhaan imalaa kanan jiruuf. Namoonni addunyaa kanarra jiran hundumtuu jaalala kana dhandhamachuu qabu. Namni tokkoyyuu jaalala Iyyesuusitirraa hirrachuu hin qabu. Wanta Waaqayyo naa godhe hundumaaf isa nan galateeffadha. Jireenya koo keessatti daqiiqaa 5 iyyuu maqaa Waaqayyoo osoon hin yaamnee fi otoon hin galateeffanne raawwatee hin darbu. Iyyesuus Kiristoos anaaf akka abbaa akka obboleessa hangafaatiis. Hunduma keessan walinuu walitti dhufeenya kana hin barbaada. Waaqayyoon cimsitanii yoo qabattan wanta akkamiitiyyuu karaa keessan keessa hin galu. Tarii namoonni dhuga baatii kana hordofaa jirtan yoo jiraattan waan tokko isiniif kadhachuun barbaada. Iyyesuus Kiristoos akka hiriyaa akka firaa isatti hiiquu namoonni barbaadan hundumtuu Waaqayyo akkuma na tuqe sana isinis akka tuquuf amma isiniif nan kadhadha. Isinis laphee keessan banaatii simadhaa. Waliinis haa kadhannu. Yaa Iyyesuus Kiristoos si galateeffanna. Wanta keessa koo keesseef baay'iseen si galateeffadha. Warra seenaa kana dhagahanii jireenyi isaanii jijjiiramu hundumaaf sin galateeffadha. Maqaa Iyyesuusiin sin kadhadhaa ati guddummaa keetii fi ammam immoo Waaqa gaarii akka taate. Namoonni baay'een akka hubatanii fi akka isaaniif galuuf adeemsaa fi karaa si waliin qabanis akka isaan sirreessaniif sin kadhadha. Guyyaa irraa kanattis laphee isaanii bananii gara laphee isaaniitti akka si simataniif jaalalli kee isaan keessatti akka firee godhatuu fi akka cimuuf sin kadhadha. Yaa Waaqayyo ija hunduma keenyaa ati nuuf saaqi. Eenyu akka taates akka isaanitti mul'istuuf sin kadhadha. Jaalala ati isaaniif qabdu akka isaan hubatan waan taasistuuf sin galateeffadha. Jaalala kee isa dhuma hin qabnee fi isa haala irratti hin hundeeffamneef baay'iseen si galateeffadha. Ameen. Seenaa kootii fi waa'ee gaarummaa Waaqayyoos har'a waanan isinii qoodeef gammadeera. Ergaa isa dhumaa garuu hunduma keessan biraan ga'uu nan barbaada. Keessayyuu yoo jiraattan, hojii akkamii keessayyuu yoo jiraattan, waa'ee Waaqayyoo gaarummaan isin yaaddan yoo jiraate, wanti gaarii hin taanis yoo jiraate, tarii immoo iddoo Waaqayyoon hin gammachiisu jedhamurrayyuu yoo jiraattan, Waaqayyoo iddoodhuma sana dhufee nu argata. Nu argachuudhaa fi hiriyaa keenya nuuf ta'uudhaafis inni ayyamamaadha. Garuu immoo gara laphee keessanii akka dhufuuf isin simadhaa yookaan hayyamaafi. Eenyummaa isaatis jireenya keessan keessatti akka ibsuuf hayyamaa. Waa'ee keessaniif baay'isee dhimmama. Waa'ee amma keessa jirtanii fi karaa irra dabartanis inni yaada. Waaqayyo mana hidhaa ulfaataa sana keessaa ana oolchuu yoo danda'e, isinis haala isin keessa jirtan hundumaa keessaa isin baasuu ni danda'a. Waaqayyo irratti raawwattanii abdii hin kutatinaa. Iyyesuus Kiristoos duras ammas gara fuulduraas bara baraan isin jaallata. Galatoomaa.
Daani'el dhuga baatii isaa gammachuudhaa fi imimmaaniin bifa simatamee jiruun nuuf qoodeera. Dhuga baatii isaa kanas kallattumaan gara Oromiffaatti hiiknee akka kanaan isiniif dhiyeessineerra. Baay'ee akka itti fayyadamtanii fi akka ittiin cimtanis shakkii tokkoyyuu hin qabnu. Waan dhaggeeffattaniif galatooma.